Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Suuraa Entertainment. Ana Suuraa Feliidha. Warreen chaanaalii Suuraa Entertainment jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan wantoota addunyaa kana irratti uumaman, gochoota ajaa'ibsiisoo, rifachiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate ammoo komentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara qophii koo har'aatti darbaa. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Andu'aalem Gosaa Baaleetti iddoo Qaaswarraa jedhamutti kan dhalatee guddate yeroo ta'u, kana gidduudhaan maatiin Andu'aalem Asallaatti galanii innis isaan waliin ta'uudhaan Asallaatti jireenya isaa ijoollummaa magaalaa Asallaatti dabarse. ትውልዴ ባሌ ነው። ቃስዋራ የሚባል ገጠር ውስጥ ነው የተወለድኩትና ከዛ ወደ አሰላ ከቤተሰብ ጋር መጣን እና አሰላ ደኩ። ደስ የሚል ሀገር ነው አሰላ። አንዱዓለም yeroo dubbatu amma kan jiraachaa jiru rabbi carraa lammaffaanaaf kennee balaata isaarraa hafeen jedham. mee balaata isaa isa mudateen walumaan isarraa haa dhageenyu. ስላንተ ስሰማ ከሞት የተረፈበት አጋጣሚ አለ። ይሄ ሁለተኛ ህይወቱ ነው ይሉኛል። አዎ ነበረ። ያ ጊዜ እንግዲህ ከባድ ነው። ጋሪ ሰራ ነበር። ጋሪ 64 ማገር እና ወራጨኝ አስታውሳለሁ። በዓል ነበር ቀኑ። ማዘር እንዳትወጣ ብላኝ ነበር ከቤት። በርግጥ ግን እኔ በመሃል ነው የወጣሁትና ራስን ለመርዳት ረፍስ ባል አልሰማሁም። ራስን ለመርዳት ወጥቼ ይሄ አጋጣሚ ያጋጥሞኛል። ጋሪው ፈረሱ ተገልብጦብኝ ምናምን ለአንድ ሰዓት ምናምን ራሴን አላቅም ምናምን አንድ ወታደር ሰው እንደተነገረኝ መጥቶ ምናምን እንደዚህ ሲምታኝ ነው ተንፋሼ ተመለሰው ዘቅዝቆኝ ማለት ነውና በዛ አጋጣሚም ተርፌያለሁ። ሞቷልም ተብሎ ነበር። ምክንያቱም ለሞት ያደርሰህ ነበር። አዎ በጣም እዚህ ላይ ተጭኖ ነበር ምናምን ጋሪውም ፈረሱም ገደል ውስጥ ነበር የገባው። እንዲህ ነው የወደቀው እና ከዛ ተርፌያለሁ። ፈጣሪ ለዚህ ነው ማለት። አንዱዓለም ጎሳም ስርቢ koo michuu dhugaa jedhu seenaa haadha koo waliin wal fakkaata. haati koos yeroo baay'ee sirba kana gaafa dhageessu ni boossi jedha. michuu dhugaa yaala seekoo magaan kallooko hirkoo dhugaa yaadateekoo yoon sittaare kallooko EBS irratti kan darbaa ture Coca-Cola Superstar irrattis dorgomuudhaan top 5 keessa galee ture. mee ilaallee walitti haa deebinu. osoo Coca-Cola Superstar irratti hin dhiyaatinis dura ETV irratti kan darbaa ture Baalaa Garuu irrattis dorgomee ture. Moka homiya sololo qilleensi raase looyi kootu yaa jigaako rakkata bineensi nyaatu tumarraan tumaa'e amartii qalloo tokko'e kan didee gargaar nu baase jaartii fi harroo tokko'e marrataan daggaala raase yaa raasuu kamaana saate amatu gargaar nu baase yaa ta'uu adaada saate. Artistiin keenya beekamaan Andu'aalem Gosaa sirboota qeenxee baay'ee jaallatamoo inni baase keessaas Gadaatu Keetii, Waawooyyee, Michuu Dhugaa, Darbee Laallaa, Gumgumee akka fakkeenyaatti ilaaluu ni dandeenya. sirbi Andu'aalem Gadaatu Keetii jedhu waggaa 3 dura kan ba'e yeroo ta'u, amman gabaasa kana qindeessetti view miliyoona 2.8 ilaalamee jira. kana malees sirbii isaa Michuu Dhugaa jedhu waggaa 2 dura kan gadhiifame yeroo ta'u, amman gabaasa kana qindeessetti view miliyoona 4.1 argatee jira.
akkasumas sirbi isaa darbee laallaa jedhu waggaa tokkoon dura kan gadhiifame yeroo ta'u amman gabaasa kana qindeessetti view miiliyoona 10 argatee jira. Karaa fuulduraattis akka albamiidhaaf qophaa'aa jiru dubbatee jira. Namoonni tokko YouTube isaanii guddisuuf jecha olola sobaa garaa artistii keenya Andu'aalem Goosaa irratti gaggeessaa turani. Isaan keessaas Andu'aalem Goosaa jaalallee isaa beeksisee jira. Akkasumas gaa'ela Andu'aalem Goosaa jechuudhaan viidiyoo gaa'ela nama biraa edit gochuun viidiyoon gadhiifamee fi Andu'aalem Goosaa mootummaa irraa maallaqa fudhate oduun sobaa jedhu sooshaal miidiyaa garaa irratti gad lakkifamee ture. Ololli sobaa kunis dhugaa irraa akka fagaate asumaaniin isinitti himam. Andu'aalem Goosaa akka ati kana caala hojjettu abdii guddaa sirraa qabna. Qophiin isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Akka barumsa guddaa irraa argattanii fi akka itti bohaartan shakkii tokkollee hin qabu. Warreen chaanalii Suraa Entertainment jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan wantoota addunyaa kana irratti uumaman gochoota ajaa'ibsiisoo, rifachiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate ammoo komentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti. Amma qophii biraatiin wal agarrutti hundi keessan iyyuu nagaadhaan naaf tura. Suraa Entertainment.